والله أنا ما قمت خفري في أتالي سلوكون أجيء أو أتالي ودوني لا متقفوت أنا ما نفوت. Abdullah aku makan hedu di sifat asabin salah aku makan channel li politiknya Eropa dia cuda hal salbat tidak file saya doni kan jadi dah salbat tidak file bisa cuda. Karena sebenarnya maaf salbat rugane. Karena sebenarnya maaf betul rugane. Yo ya samar kafuni horduftuni saron entertainment biya kesa fi biya ala kam naga kesan jirtu anis naga gara tawageyo koshinaati jechuudha nisi gammachuu tokko natti dhagahame jechuudha. Sabakaa gubbaa seenu YouTube kee ilaalisiif deebi'ee jira surprise. Yes. Akkuma sin dhageessan jechuudha Saayidoo yookiis immoo Adaama Tuubini YouTube jadiidha deebiseetii jira jechuudha hedduu gammade kaleessa galgala jechuudha ana rafuudhaaf ga'u akka deebi'ee jiru maxxanfameen arge akkasumallee viidiyoon hojjetame jechuudha baay'ee tokko nama gammachiisa namni kana gammadde yoo jiraate yaani na shakkisiisa namni namummaa isaa jechuudha maaliif sitti fakkaate namni si deeggaru si gargaaru si dhiisu maaliyyuu haa ta'u jechuudha badii namaatti hin gammadin garuu argachuu namaatti gammade sababiin isaa iyyuu maaliif sitti fakkaate obboleessi keenya kun jechuudha aarsaa gurguddaa itti kaffaleeti waan salphaa miti YouTube'n jechuudha aarsaa gurguddaa itti kaffalee asiin ga'e daqiiqaatti gaafa online yookiis immoo harkaa fudhatamu jechuudha hedduu tokko haamilee nama buusaa inni garuu haamilee godhatee jajjabaateeti jechuudha kan channel biraatiin iyyuu eegale namoonni kan garuu hedduun haamilee bu'a jechuudha wanti kanaan si'a lama raawwate jechuudha yeroo jalqabaa Yaasiin jechuudha hin beektu abbaa manaa Umukaanus jechuudha Yaasiin Oroorratti hatamee inni cillixee machumarra nafe jechuudha. Kan Yaasiin achumarraan cillixettee hafe yuuti jechuudha. Kan isa kana garuu deebi'eera baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Yeroo sana duula hedduutu gaggeeffameef akkasumallee chaanaal isaa xiqqoo akka iddootti deebi'u jechuudha. Iddoonni 100 galuuf ga'etti yondoo garuu baadhee 67 waan akkasii harkaa fudhatan jechuudha. Harkaa jijjiirame chaanaal sun suruma hin dhabame jechuudha. Kunillee akkas ta'ee ture jechuudha. Egaa dhabame yoo ta'u malee tattaaffii yeroo dheeraa booddee online itti deebi'ee jira jechuudha. Saniyyuu jechuudha surprise godhaniitu jechuudha. Birrii kaffalii sii kaffalan lakki akka sanaan nyaatama duraanillee jaallatee miti jechuudha. Kan inni harka hatame jechuudha akkuma viidiyoo isaanii hordofaa turtan jechuudha. Kanaafuu birrii maallaqa kaffalii sana booddee immoo chaanaalii keessiif deebi'an lakki deebi'ee maallaqa kanas fudhatee deemuu jira jedheetu tono mormu surprise ta'e jechuudha. Mee viidiyoo kana irraa. Kuma fi dhibba. Ati kuma dhibba lama barbaada. Sababa channel nama harka seenee centaaru taadaati. Yoo keessa jiru san fudhatee nu kan. Ni gurguradha. Kalaas dhiisaa waan goonu kalaas ati kalaas kaameraa achi viidiyoo maru jirra. Viidiyoo maru jirra jedhe achi laaliti. Ammas laali viidiyoo maru jirra. Namticha na warka YouTube isa harka qabdu kalaas fudhadhu sin jedhe fudhadhu garuu birrii naaf ergate akkaawunti si ergaa. Akkaawunti si ergaa kanaafuu jadiid shabakaa gubbaa seenu YouTube kee ilaalisiif deebi'ee jira surprise. Shabakaa bani YouTube kan kee ilaali. Surprise jenne baggammadee. Wali ilaalaa turre jechuudha mormaa ture dhumara garuu chaanal isaa akka deebi'eef gaafa argatu hedduu gammadeera jechuudha. Asuma irratti jechuudha akka nama tokko yookiis immoo akka intala Oromoo tokkotti jechuudha. Saayidoon dhugaa aarsaa guddaa kaffaleeti jechuudha. Aarsaa gurguddaa inni kaffale immoo akkasumatti salphaatti hin banne kunoo deebi'eefii jira jechuudha. Akkasumas immoo keessattuu ijoollee Yemeniin jiran jechuudha. Xiqqaa isaaniitti kaasee hanga gurguddaatti ammallee ijoollee hedduu lafaa ol fidaa kan jiru jechuudha. Saayidoodha jechuudha. Jajjabeessuudhaan akkasumallee haala diitii wantoota hedduu barsiisuun jechuudha kan inni as fidaa jiru jechuudha. Share godheellee jechuudha akka subscribe godhaniifa nama taasisaa jirudha jechuudha yookiin sadii yookiis immoo Adaama jechuudha yookiis immoo essi baabaan itti fakkaata Amaariffaan illee nama hojjetaa jiru jechuudha walakka miliyoonaatti nama dhiyaataa jiru jechuudha Amaariffaanis ni hojjeta akkuma kana afaan Oromootiin ni hojjeta jechuudha YouTuberoota Oromoo jechuudha ijoollee Yemeniin jajjabeessaa kan ture kallattii garaagaraatiin jechuudha kan iddoo hunda isaaniitti argamee haal dureewwan hedduu mijeessuuf illee Saayidoodha jechuudha. Akkuma kanallee obboleessi keenya chaanal isa jala badeenaan aarsaa gurguddaa kaffalee akka deebi'uu fi taasisee jira jechuudha. Hedduu nama gammachiisa. Ammallee gatii kee waaqayyo siif kennu yookiis immoo
si'a eebbisuun jechuun barbaada. Sababni ani akkas jedheefis namni nama galateeffanne uumaa isaa isa ijaan argine galateeffachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafillee akka kanatti aarsaa guddaatti kaffalee deebisee fi jechuun baay'ina tokko nagarrama jechuudha. Akkuma kanallee ani jechuudha namoota asirratti jechuudha waa'ee YouTube kanarratti aarsaa guddaa kaffalanii ijoollee abdamaanii. Abdulaappii illee akkuma kana hedduu dinqisiifadha. Sababiin isaallee akkuma kana chaanalli obboleettii keenya yeroo badeetti jechuudha haala salphaatti dafee deebiseef jechuudha. Akkuma kanallee Saidoonis kan jedhida salphaatti dafee deebiseef jechuudha. Hedduu tokko ammallee beekumsa irratti beekumsa ogummaa irratti ogummaa haa kennuufis jechuun barbaadaan akka kootti jechuudha. Baay'een jaalladha jechuudha. Sababni akkas jedheefis namaaf dhimmanii jechuudha beekumsa qaban osoo hin qufatiin aarsaa ta'anii dhalootaaf akkatti fayyadamuun isaanii hedduu na boonsa jechuudha. Keessattuu ilmaan Oromoo ta'anii jechuudha. Kanaaf hedduu na boonsee natti tolee jira jechuudha. Jabaadhaa itti fufaa hojiin keessanis gochaan keessanis namatti tola. Akkuma kanallee waan safuurraa adda ta'ee fi akkasumallee waan aadaa fi waan amantaa tuqurraa adda ta'e yoo hojjete namni kamiyyuu ani nan deeggera akka kootti jechuudha. Waan amantiin tuqne akkasumas safuu fi aadaa hin cabsine namni kamuu yoo hojjete natti tola jechuudha. Sababiin isaayyuu wantoota hedduu kan ormaa irratti ilaalla malee keenya keessatti hin arginu jechuudha. Hanga tokko gaa ijoolleen Yemen jiranii irra caalaa isaa mul'isuudhaaf ni yaalu waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu jabaadhaa itti fufasanii jedha. Jadiida baga gammaddee kongiraa innati haamilee itti buutee akkasumallee itti qabdee Oromollee si bukkee dhaabbatee atillee akkuma kana chaanala mataa itti jalqabdee haa ta'u malee inni kunillee inni yeroo dheeraatti dadhabde viidiyoo kee seenaawwan hedduu ati irraa qabdu hundumaa fudhatee baga siif deebi'ee baga gammaddeen sin jechuu barbaada. Akka nama tokkotti jechuudha hedduu siif gammadee jira. Egaa innillee hin galateeffata jechuudha. Saidoo nama jaalatamaa nama kabajamaadha. Ammallee umurii kee rabbi haa dheeressuun jechuun barbaada. Gara jadiidaan sirna galateeffannaa isaatti darba. Anas warraan addan sirrabaa saaroon tuubiidhaaf haaraa ol taatan immoo like, subscribe, share gochuu hin dagatiina. Nagaatiin tura. Yaa kimaatu na dhagahama hedduu gammadee galatoomaa isiniin jaa namni hedduutu na cinaa dhaabbatee jira. Wallahi namni hedduu na cinaa dhaabbatee alhamdulillah. Gammachuu tana kan itti ibsu hin jiru. Galatoomis hin jaa. Sa'idoon haa galatoonfadhaa. Sa'idoon halkanii guyyaa riibatti dhabeetu waan kana deebise. Wallahi galata isaa kan itti deebisu hin qabu. Rabbumaan jazaa isaa kafaluu fi isinillee naaf galatoonfadhaa. Jabaa fi abbummaa jabeeffata. Namni as jiru kun hundinuu namni yuutuubar Oromoo ta'ee Amaariffaan banatee hundinuu Sa'iduu Marraanii kan dhalatee kan guddate hundisaatu nu jabeessaa isin jenna. Wallahi nama gammachuu khofree fi utaalis roobaa jee olutaale uddiin laa miti khofuuta namni galatoomaadha. Khalas Saidoo hedduu takka galatoomi waan hafe isinuu galatoonfadhaa nuuf galatoomaa jaanii naaf galateeffadhaa paaspoortii itti naa dhaqi.